Jirra jirtu maatii keenya nagaa waaqessanii faata akkam jirtu miti nagaa jirra galata waaqayyo sinoonuuf jirtu jajjabaattu maatii kaasu shoo naguma hirtanii nuti nagaa keenya galannoo waaqeffataa asiin nuge kan borus waaqatu beeka sin akkam jirtu naguma keessan jirtanii kaasu nagaa gaafadhame haa ta'u kaasu yoo yaajanii akkam jirtu kabajamtoota fi jaalatamtoota maatiiwwan kaasu shoo nagaa keessanii fayyaan keessanii akkam nageenyi badhaadhaami tis nagaa jirra sinis baga nagaa fayyaa taatanii roobsaa kana nagaadhaan eeddan isin jenna akkam jajjabaatanii akkamii jireenyi walmaa turtii bultiin akkam nu biratti illee bareeda jirra sinis baga nagaa fayyaa taatanii roobsaa kana nagaadhaan eeddan isin jenna iddoo ajaa'ibaa wayii jirra kanaaf iddoo kana namni himtanii yoo beektanii jiraattan akka carraa taatanii shakkitanii mee mul'isi agarsiisimee keessa isaa Iddoon inni jirru jechuudha baay'ee mul'atu. Arra egaa kaasoo wajjin akkuma beekamu eessa jira seetanii waan daallachaa ta'an dhufeeyyuu mana yaalaa jirra jechuudha. Mana yaalaa jirra. Wuxeetii ofii beekuu deemte maaliif cheekaappii mucaa moo mucayyoodha maal akka ta'e ilaaluufi har'a kaasuun mucayyoodha jira ani immoo mucaadhaan jira mee amma ka har'a egaa laaluu dhufneef yoo nutti himan garuu ani ilaalchisu sabiraayizii guyyuma sanii sabiraayizii ta'a jireetan kaasuun immoo laaluu malee beekuu malee naan jire amma kanaaf egaa asirraa mana yaalaa jirra jechuudha. Sa'aatiif ba'anii kanaaf egaa kaasuu wajjin asirraa maal akka nu jechuun isa bichaa osoo hin ta'in cheekaappiillee fayyaa daa'imaafis kiyyas ilaaluu fi xiqqoo nakkoo waan ta'eef kanatti na daddaalechee kanaaf immoo laaluuf jechuudha. Na furdise waa dubbachuudhaaf sirriitti na furdise. Kilo le lallamu mani jaatan kilo 80 taatan naan jere me kilo me akka ta'u wajjin laallamna jechuudha. Eenyutu ani moo? Anu lallama ka kilo me kette gammat. Normaanii ani 75 naan ta'efani kan kee kun na dhibama. Me ka taateet. Kiima. Samaana ta'etta shakka. Shuwayin kilo 80. Walirratti reegamtanii. Walirratti kilo daa'ima wajjin kilo 80 taatan jira. Ani duraan kophaa kiyyattu gaa dubbachuudhaaf kilo 54 ture. Amma kan enggidi kilo meeqa akka ta'u hin beeku. Daa'imti nyaata jammare ganaadha nyaata hin jammarre. Innaa kanaaf ganaadha mee. Kanaaf isin jennaa nuti isin nagaa keenya jirraa gamee har'a wuxeetii beekuu barbaadde waan ta'eef wuxeetii ofii haa beektu. Booda kaammoo isinitti himna boru waan Minimna ani kaasuttuu gaa dubbachuudhaaf kaasuttuu hin himu. Kaasuttuu hin himu mucaa ta'e mucayyoo ta'e kaasuttuu hin himu. Ofii kiyyaa bichaan beekee hin himu doktora hin himu. Doktora nan gaafadha. Doktora hin gaafadha. Doktora natti dubartiitti malee irratti himu waan biqaada koosinitti malee hin himu. Kanaaf kaasuun muddamee lapheen akkam jettime. Akka tiraatira jechaarti. Tiyyoo gorrituudha. Waan taatee dura. Innaa akkasii dhugaadha maal ta'e lasi jedha. Ani hunda isa oliitti lallaba beeka waan ta'eef namni dantaa kiyyaa miti waan hundaa ta'e. Iras mucaa dubara soo ta'e maal ta'u? Foota kennaa rabbi. Hawa biyya keenya fudhachuu. Ani sugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Waaqayyo daa'ima fayyaa qabu naaf haa kennu malee mucaa hin jiru. Garuu keessi koo mucayyoo soo taate dasna jira. Kaasuunis sobaaba. Mucayyoo filachaa ture jechuudha. Mucayyoo jedhamatti. Hin jenneen. Hin jenneen. Sobin like. Hin jenneen dhugaa. Innaan waan tokko iyyuu hin dubbanneen. Daa'ima fayyaa qabu naaf kennu waaqayyoon jenna.
egaa taraa eeggachaa irra jechuudha. Waan danda'an fayyaa qabdu fayyaan qaban nama rakkistu waan ta'eef waaqayyoodhaan daa'ima fayyaa qabdu nu haa kennu. Malee dhiira dubara hin jennu maaliif kennaa waaqaati inni waan jaalate namaaf kenna. Manni itti xeenaa xaabiyaan kun addisii ijaarame manni fayyaa kun addisii reefu xumurame baay'ee namatti tola jechuudha. Iddoon isaa iddoo haara galfiitii jira iddoo boqonnaa itti fudhatamu baay'ee addisii nama jechuudha. Ammatti misaadhaa fi hammana namni hin jira gara dachaamsanii jira namni gara gadiitiin jira. Nuti immoo gara naan teenye waan ta'eef inni gara gadiitiin jira. Kanaaf meechi gargaaresh keessa isaa sirriitti. Keessi isaa kan baay'ee tokko bareeda jechuudha. Isinii waraabna gara isaatiin namatu jira jechuudha. Namni baay'ee hin beekne akkuma beekamu egaa namni viidiyoo keessa seenuu hin barbaadu baay'een. Egaa kana fakkaataa baay'ee tokko das nama jira. Jechuun durumaa hin jira jechuudha. Kiliinikiin kun amma garuu haaraa. Kun addisiidha amma yeroo duubatiin jira. Kun addisiidha jechuudha nama hojjetame kun. Addisiidha akkas gargaaresh. Gadi akkas injira jechuudha gara fuulduraatti baay'ee tokko kan das nama jiru baay'ee tokko kan bareedu dhugaa baay'ee namatti tola jechuudha. Gara fuuldura gara namatu jira waan ta'eef nuti isinii waraabuu hin dandeenye malee baay'ee tokko das nama jira. Haala keessummeessuun isaaniitti illee baay'ee kan nama gammachiisu jechuudha. Amma misaa fi nutis misaa nyaannee ofne kanaaf. Kiiloo dabalachuuf misaa nyaattee dhufte waan sana jaamu. Kiiloo 80 kuteettee girgitanii kiiloo meeqa akka taate immoo isinitti anima kabajamtoota fi jaalatamtoota maatii keenya isinitti anima immoo kiiloo meeqa ootana kiiloo 58 ishii namni. 58 qofa moo? Meeqa taatettanii qabsiisti kiiloo yoo xiqqaate biyaans kiiloo 70 ta'uu hin qabu akka akiid. Ebira dabarta gaafa sangaa. Ati meeqa kiiloo 60? Ani moo haara deemaa. Tis hin dabalu raa isin irreessu kiiloo 74. Inni akkasii egaa namni viidiyoo kan hin jaalanne waan jiruuf kanaaf iddoo tokko tokko viidiyoo keenya deddeebisaate. Kanaaf isiniin jenna maatii keenya kanarraa kanaaf immoo nu bira hunduu nagaadha. Isin nagaa nuuf jirtanii isiniin jenna nuti jirraa galanni waqqafaa ta'u asiin nu geeka. Akkasuma immoo namoonni viidiyoo keenya sheer nu godhaa jirtan guddaa galatoomaa dhugaa viidiyoo keenya kanallee nu guddisaa daraa keessanii nu guddisaa warroonni guddatanii sadarkaa gaariirra jirtanii viidiyoo xixiqqoo tanallee guddisaa. Warri guddate warri viidiyoo qaban jechuudha yuutuubii qaban namaan sabskiraabii namaan godhan dhugaa nama eega gaafannee yuutuubii keenya nu guddisan sarman dhugaa maaf akka ta'e immoo keessattuu Oromoon kun garaa walitti jabaata gini Oromoon garaan jabaatu innaa miti. Garaa walitti jabaanna dhugaa dubbachuudhaaf innaa kanaaf warroonni yuutuubii gurguddaa qabdan jechuudha. Injiran biyya keessas ta'ee biyya ambaatis ta'ee baay'eetu jira. Nuufillee nuuf guddisuu yaalaa nu guddisa biliis sabskiraabii nuuf goosisaa warroonni nuun goonellee nuuf godhaa isiniin jenna. Ol guddisna nuti immoo nama kamiifiyyuu hin goone jechuudha dhugaa dubbachuudha maal. Isaan waa kafala. Hunduu hiree bula waan ta'eef carraadha waan hunduu. Kanaaf carraadha waan hunduu jechuu barbaanneeti. Kanaaf sheer nu godhaa viidiyoo keenya kanallee isin jechuun koo waan kanaaf malee waan biraaf miti. Kanaaf waan ganama rabbiin namaa lallabe lafuma jirti. Carraan nama tokkos immoo nama tokkoon kanuma nama tokko kanuma nama tokkooti waan ta'eef. Kanaaf akkasiin hin jenna kabajamtoota fi jaalatamtoota keenya. Kana fakkaata manni yaalaa keessi. Kana fakkaata baay'ee namatti tola. Baay'ee bareeda jechuudha. Kun immoo beekaa meeshaan tabalaashee taa'udha. Laameeraawwan tabalaashee bakka taa'udha.
Hashama harka fuudhee maatii kaasuu shoo nageenyi waaqessiniif haa ta'u akkam jirtu nuti nagaa jirra galanni waaqeffaaf haa ta'u kasaatii kanaan nuti maqaan isaa ulfaatu jirraa jirtu akkam nuuf jirtani maatii keenya naguma keessan isiniin jennaa nuti nagaa keenya galanni waaqayyoof haa ta'u irraan nu gee kan boruus waaqatu beekaa naguma keenya irraa sin nagaa keessani egaa akkuma beekamu har'a viidiyoo qabadhee dhufe jechuudha. Kaleessa viidiyoo gimaash kaleessa hojjenne jechuudha. Kaasoo wajjin inni keessatti mana yaalaa deemnee turre kaleessa cheekaapii qabaa ture. Kanaaf achi deemee tan hojjenne kaasuun tokkoffaa na wajjin deemee ture. Yeroo hundaa wajjumaan deemna garuu kaleessa ammoo egaa daa'imti yoo ji'a sadi afurii oloo ta'e bakka qaamni saalaa isaanii hin beeksisa dhiira yookiin immoo dubartii akka ta'e waan beeksisuuf egaa kaasuun immoo kaleessa san gaafadhe isa beekuuf jedhee na wajjin deemee ture garuu doktorri immoo itti himne maaliif haati manaa yoo ishiin ifee ishiitti itti himte malee doktorri itti himu gaafatee daafee kaatee to ishii eeyyamsiisi ishiin eeyyamtuu taatee sitti himtu jedhee dide egaa ani immoo beekeen jira jechuudha. Baay'ee tokkoon gammadee dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee tokkoon gammadee gammachuun keenya gammachuu keessanii dhugaa baay'een gammadee isinittis gaaf tokko kaasuu akkanatti ittiin himu yookaan ammoo yaadni kun maal seetanii kaasuu yookiin daa'imti kun gaafa alatu kaasuu sapiraayizii godhuu yookaan ammoo sanii asitti osoo daa'imtiin latiin bakka sapiraayizii godhe gaafa tokko ammaaf kaasutti illee hin himne isinitti illee hin himne. Yaa amma kaasutti himumoo gaafuma alatti sapiraayizii goonaa jettanii himumoo dhiisuu kaasutti akkasuma sinittis kaasuttis himuu moo lakkii bal'atoo gaafuma daa'imti kee alatti gaafa san sapiraayizii haa ta'u ittiin himuu yoonaan jettan ittiin himu yoo lakkii ammattiin kaasuun illee haa beeku nuti hin beekne jettan ittiin hima yaada keessan gara koomentiitiin na barreessaa isin hin jira egaa kana fakkaata nagaa naa taasisan jaaladha chaawu.